obboleettii teenataan argitanii ija lamaan nagaan baatee ija tokko dhabde biyya namaa keessatti gola namaa kana keessatti nuti ijoollee shamarranii yeroo baay'ee namaa godhuu malee namni nu bira dhaabbatu hin jiru. Dhugaa rabbi intalatu amma gargaarsa barbaadde. Wanni kun tarii wannuma ittiin miican kana wanna akka filaashii wanna akka looruksii wannuma kanarraan dhukkuba akkanaatiin muudamuu dandeetti. Keessaafuyyuu aasidiin tokko fa'aa baay'ee of eegaa ijoollee aasidii jedhee akka barreeffamni ofirraa qabu tokko tasuma taatan ittiin dhiyaatina. Aasidiin sun qaama keessan illee gubee sin dabarsa. Qaama keessan akka ibiddaa kana gubee sin dabarsa. Mana tokko keessatti mana fincaaniitiif fayyadaman. Hoguu manni fincaanii guute aasidii sayyoo itti gadi naqan hin banama. Wantichi baay'ee hamaadha. Qaama namaa irra bu'e taanaan wallaahi akka ibiddaa kanatti sidaaka jechuudha. Gubbarri isaa aasidii jecha jedhu jira. Of eeggannoo godhaa. Tasuma taatanii wayii ittiin wayiin bareechinattanii harka akka hin qabne. Hatta filaashii jechuudha. Filaash adii tokko jechuudha. Biyya keenya tooppikii jedhanii na fakkaate midhaaniidhaan afuufatan tokko. Tooppikii jedhanii na fakkaate. Kanaaf akkuma tasaa taatatanii ittiin dhiyaatina. Ani waan aasidii kanarra na mudate jechuudha. Namichi biteetiin mana kaayan. Maaliif akka inni bitee rabbiin kun haa beeku. Achi ani kilooroksii natti fakkaate. Jechuma aasidii jedhu kana argine. Haga jecha aasidii jedhu kana irrumaa nama dubbifadha. Haga nan du'u silaa ingiliffallee. Jechuma aasidii jedhu kana hin argine aniin kun. Gubbarra gadi fuudhee mee hammaaman bareechise jechuudha. Wani maksalaadhaan bareechedhe maksala matbaqa kana jechuudha. Maksalaadhaan bareechedhe waan itti asii gadi naqu sifiinjaa yookiin kameeshaan dhiqan kanan beektanii miti ibidduma kana godhee baase jechuudha. Ibidda kan akka ibidda kana gurraachesse. Aaree jechuudha. Hannoon kun sifiinjaa kuniin aaree jechuudha. Gubatarraa jechuudha. Osoo hanga sifiinja buusis harka kiyyarra buusee harka kiyya sanillee akkasumatti na gubee na fixa jechuudha. Sila hagaadhaatitti nama qaamiidhamaa keessa na oolchee jira. Alhamdulillah rabbiin jira najaa na baasee ture. Alhamdulillah. Ani gaafa san waan arge an lubbuuti yarallee yeroo ijoollee guddisaa ijoolleen baay'ee xiqqoodha amma ijoollee an gugurdatan kanaa miti. Osoo tasa ijoolleen kunniin gubbaa kana baatee ofii gadi naxxe an akkam ta'a maaltu naaf furmaata itti himamoo itti himu jedhee isaanuma dhossee baasee gate. Isaanuma dhossee aasidicha aluma baasee isbaa lama keessa kaa'e. Naga kiyyatti tara waan ta'eef an ofirrallee ofii argee irraa of qusadha. Ijoolleen osoo tasa ol baatee waasa ofii gadi naxxe akkam ta'ani gaafa san ka lubbuu irra murtaa'u ana waan ta'eef. Namni abbaa kana naan jedhu illee jiru asuma sareen na nyaatti. Asuma hafa. Alhamdulillah rabbi sababa godhee rabbiin keenya oolchee alhamdulillah. Kanaaf osoo gaafa san harka kiyya gadi naqadhee anallee akkasuma daaraana godha jechuudha. Kanaaf ijoollee ta'in wanni akka aasidii filaashii kan irraa of qusadha sirritti wannuma keemikaala jedhamu jechuu yoo fayyadamtan of eeggannoo fayyadama. Takkaffaa hoggumana fincaanii dhufanii keemikaala jechuudha. Hawaayamu maal jedhan qilleensa hammama keessaa san jechuun qilleensa mana fincaanii keessaa san itti bana. Hin cufinaa isan yoo isa geessitan cuftanii bara deemta homaa miti. Yoo dhexxanii ni geessitan. Garuu haga dhexxaniif banadha. Sababni isaa isi ukkaamsa oksijiinii isin keessaa fixa. Dhugaa rabbi. Oksijiinii hammama keessaa amma tooppikii yookiin filaashii sanyii hammama naqxee jechuudha. Dhugaa rabbi hammamni hunda oksijiinii ni dhabama. Kalas hafuura kan ol fudhattee fudhachuudhaaf si rakkisa jechuudha. Wannuma filaashii kanarraa ta'e tokkollee isin hima wallaahi haqiiqatan jechuudha. Hammaamaan dhiqaa jedhee hammaamni guutame. Hin beekaa akka inni nama miidhu garuu. Osoma beeku hammaamni guutamee na hammaama gadi naqe. Hammaama gadi naqee akka ijoolleetti hin ajoobneef jecha ijoollee eeguuf jecha balbala cufeen. Balbala hammaama osoo hin taane balbala injiraa miti saaloonii keessa dabarsee mana fincaanii si geessu. Akka ijoollee saalatti achi gadi hin darbineef hafuurri. An uf dagadhee jira. Uf dagadhee hin niqa. Sila maaltu ganna guuraa jedha. Akkuma utuma meeshaa utuma maksalaaf hammaama kana dhiqu jechuudha. Hammaama naqeeti alamee maksala ala keessa hin jira. Maksala alaa dhiqaan. Ganna oofaa jechuun hafuura kan ol deebisuu fi gad deebisuu na maalumatti hadha maaluma naggaliin jedha. Adaa inni na ukkaamsaa jira. An ofitti beekaa hin jiru. Sila maaluma naggali laphee kanarra maan ulfaataa jedha. Barbii yoo guddate daqiiqaa kudhaachi keessan dhaabbanne. Amma rabbiin keenya baasuudhaafi waan kana yaadadha. Adaa waan kana akkana ganna guuraa jira jedhee balbala alaa banee
balbal ala keessaan jechuudha kan balbali lamaan jira kan hooshi gadi baasu jechuudha isa banee maskootiiwwan banee hawaaya banee achi deemee saaloonii kana maal majlisa keessa illee mukeefa banee akkas alhamdulillah achi keessa foolii sun bade jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godha namni yeroo tokko tokko hundi osoo beektu dogongortaa rabbiin namaa oolchu. Amma buleetti keenya kun gargaarsa gaafatti rabbiin inshallah danda'aadha. Wallahi biyya namaa kana keessa nama hin dhibini fayyaan bahaniitiin fayyumaan yoo galan irra gaariidha. Ijoolleen keenya harki caalu warra miidhamee galu caala. Wallahi warra harki caalu warra miidhamee galu caala. Gariin keessoo isaaniitu miidhama. Garii asaasa namnummaan biyya namaa kana dhufee miidhamne iyyuu hin jiru. Kun maallaqa nyaatame miidhama. Kun mana jalaa jiffamee nyaatame miidhama. Kun fayyaa dhabee miidhama. Kun sammuudhaan maraatee walumaa galattuyyuu dubartiin biyya Arabaa baatee osoo hin miidhamin biyya ofiitii galte jechuun abjuudha. Hedduu argin warri manni jalaa hin jinnillee waata karakoo takka malee biyya namaa keessatti illee qunnamlee galullee dhala dhabee rakkataa jira. Akka malettuyyuu rakkinni ijoollee keenya shamarranii rakkinni mana madaamii keessa rakkatan dhukkubni isaan dhukkubsatan fayyarraayi xiinsammuu isaanirraayi maallaqarraayi rakkinni keenya nu wajjin deema jechuudha. Rabbiin nurraa haa kaasu warra rakkateetiin rakkinni isa injifatu rabbiin nama rakkisin biyya namaa kana keessatti ammoo inuu sin rakkisin. Nu ammoo ijoollee shamarranii jechuudha namaa waa godhuu beekna malee wallahi namaa waa godhuu beekna malee teenya ofii guyyaa takkatti ofiif ittiin gammannu. Mee amma gaafa isin gaafadha ijoollee teenya waggaa 10 teettee jechuudha guyyaa takka lubbuu tiyya tana gammachiisa jettee madaamirraa eeyyama fudhatee gabbaatee beektaa akka namaatti mee gaduma baatee kaaffee takka teettee jechuudha bunuma dhuddee beektaa dhuddeen beektu wal beenna waan ta'eef dhuddeen beektu yeroo baay'ee maalidhaan ofirra namaaf bakka kennina waan ta'eef ofirra mee waggaa 10 keessatti mana madaamii waggaa 10 keessa teettee hadha mee wanaa eeyyam jettee inuma sii eeyyamti garuun akkas ta'uu hin barbaanne waan ta'eef maalidhaaf wayita tana narraa baati wayi narraa hir'atti waan jennee yaannuudhaaf yeroo baay'ee osoo cinqamne osoo dhukkubsan osoo miidhan hanga dhukkuba ija dhabuudha hanga kalee dhabuudha hanga sammuu dhabuudha wani nu ga'u maalidha irra obsuudha obsa hamaa irra obsine kallattiin taanetti fayyaa keenyarra daangaa darbee haqa kinu mucaa kana kinoo rabbiin dhaqqabee rabbi gaditti hawaasni bira dhaabbattee yaala gahaa gatte malee ija isii tokkoffaa kana dhabuudha. Rabbiin nama haa baasu dhugaa rabbi nama haa baasu hamtuu namarraa haa qabu ijoollee meeqa kalee dhukkubsatan dhugaa dubbachuudhaaf wallaa waan qalbii nama cabsu rabbiin danda'aadha biyya namaa kana keessa nama hin dhukkubsini rabbi isin rakkisi ijoollee teen warra nagaan bahee nagaan biyya ofiitti galu nu haa taasisu wallaahi rakkinni walii lama rakkinni fayyaa ammoo sandaranuu yoo hammaatti warra nagaan biyya ofiitti guutuudhaan nagaan baheeti maatiidhaaf maatii hunda ofiitiif qaama ofii hundaan guutuudhaan biyya deebi'u rabbi nu haa taasisu warri dhukkubni isin jiru obboleetti keenya kanaadhaan jalqabee rabbi hunda keessan haa fayyisu dhukkuba keessaa fi gubbaa keessan keessi isin ofirra beektan ka rabbi qofti isinirraa beeku ka nyaatee isin fixaa jiru odoo isin qubuuf hin qabaatin wallahi rabbi isinirraa haa kaasu ijoolleetiin qalbii matii yarraan du'aa isinii kadhadhe nagaan naa jiraadha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Turtii gaarii uummata kan quuqashti.